Ashamaa harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota Ayinee Tuubii akkam nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo baga jiraattanii fayyaa nagaa keessan taatanii nagaadhaan dhuftanii viidiyoo kana laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa maatii naaf ta'a har'a hojii harkaatiin wal sin barsiisaa hojii harkaa kana hundi keessanuu akka talabattanan barbaadaa jechuudha. Akka ajachiifattaniin barbaadaa jechuudha. Ajachiifachuudhaani anyu masoobiidhaa jira jechuudha. Daantelii masoobii mataa isaatiin kuni mataa isaa lafa kanaanan jechuudha. Kan akkasumarree yaa kunillee hojii harkaati jechuudha. Hojii harkaa baay'ee salphaadha jechuudha. Kafanni kun dhugaa rabbi dubbachuuf akka ta'u jechuudha. Akka fooxaatti ni uffatama. Daa'imaaf irree ni ta'a jechuudha. Daa'imaaf irree ni ta'a jechuudha. Haala kanaan daa'ima keessan haala kanaan daa'imaaf irree ni ta'a jechuudha. Mataa qafaa irraan inni kun waan bareeduuf ittiin baattu jechuudha akka ta'u. Naa ajachiifachuu ni dandeessu. Ajachiifachuu ni dandeessu. Haala kanaan daa'ima keessanitti uwwistanii fataa ittiin jechuudha. Fi jechuudha akkamitti ajachiifanna yoo jettan immoo maal jettu kaa ayinee.com jettu laatu. Innaa baay'ee qorraa jira. Haala kanaan hojii harkaa barachaa jirra. Dhugaa rabbi dubbachuu fi dura xiqqoon beekaa onlaayinii irratti barii jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuu fi akkuma jedhame namni garaa haadhaa keessatti hin baru namni hundumtuu erga dhalatee bara. Namoonni tokko tokko amma hin beekan jedhanii warri dhiisanii jiru jechuudha. Faxxaxee tanan akkanatti faxxaxee laalee tanan jechuudha nanani baree jechuudha. Faxxaxee akkanatti daanteelii ishiin akkamitti dhaamaa daanteeliin daabboo akkamitti dhaama kan jedhu faxxaxee tanii jechuudha. Yeroon dhabe malee nan dhaa jechuudha. Dhibbumaan dhibbatti nan dhaa yeroon qabu garuu jechuudha. Innaa viidiyoo kana laayik sheer sabskiraayib gochuudhaanii maatii naaf ta'a. Gaafa waan eeyyame nagaan biyya kanaa galee akkan sirriitti qabadhee isinii dhiyaadhu isiniin jedha. Ammaaf natti tolaa hin jiru. Yeroon qabu jechuudha. Tasgabbiidhaan hojjechaa hin jiru. Innaa warri barbaadanirree ajachiifachuu ni dandeessu. Haaluma salphaadhaan dhaamaa jabaadhatii hojii harkaa baraa. Karaa baay'ee guddachuu hawwaa, karaa baay'ee jijjiiramuu hawwaa, waan hundumaa mokkora hanga lafa kanarra jirtan irratti waanuma tokko qabattanii to'achuman taa'inaati waan hundumaa mokkoraa karaa dandeessaniin bakka amma dandeessanitti fixadhaatii mokkoraa maaliif humni har'a jiru kun dhugaa boru deebi'ee dhufuu hin danda'u. Humna gaa qabna ammaa fi warri biyyoota arabaa keessa jirtanii waaqayyo gooftaan sinaa gargaaru jabaadhatii yeroo keessanitti fayyadamaa. Karaa garagaraa waan hundumaa yaala amma dachee kanarra jirtanitti hin beeku jettanii dhiisinaa. Dhugaa rabbi onlaayinii irratti baree jechuudha. Akkaataa inni itti dhaamu onlaayinii irratti baree nan laala. Kan daantelii baay'ee na dhibatu kan daantelii akkamitti akka dhaamu garuu bareen jira jechuudha. Amma dhugaa rabbi bareen jira jalqabeen jira gaafa qanii isinitti ni argisiisa. Egaa isin immoo maatii naa ta'a na jajjabeessaa. Viidiyoo kiyya laayik sheer sabskiraayibii naaf godhaa. Isiniin jedha walaa jajjabeessinuu wal bukkee haa dhaabbannu baruudhaa fi qophaa'uu ta'an. Yeroo baay'ee maalidha qophaa'uu waan hin taaneef jechuudha. Hundumtuu kan nu jala darbu tuffannee waan dhiisnuuf ani hin danda'u jennee waan ofitti murteessinuufi malee ni dandeenya hundumayyuu. Ani kanarratti jechuudha gizee maatiin yookiin ollaan na biraa dha'utti laalee tana jechuudha. Bakka akkana godhu jechuudha. Fixnatiidhaan na'u fixnatiidhaan jechuudha kan isaan hojjetanii. Bakka ijji gilbitu na jechuudha. Nan laala garuu nan laala. Fixnatiidhaan gizee akkana godha. Waanuma argu tokkollee hin qabu jechuudha. Abdiin kutadha jechuudha. Garuu daanteelii dhaa'uudhaaf baay'ee nawwaa. Dhugaa rabbi dubbachuu fi gizee tokko dha'ee gurguradheen jira kan dhaabii. Ni beektu masoobii dhaabitiif dha'ee gurguradheen jira biyya keessatti namoonni na beeku narraa bitatee jira. Innaa kana jechuun koo
bakka nan mokkore malee waan harka hiikkadhee miti jechuudha gizee sanitti nan mokkoree qasqasree tokko ji'a saditti haffite yaa namatti isin tolu itti qophaan garuu ji'a afurii miti ji'a takkayyuu fixatu jechuudha. Innaa maalidhaan nan barassee bakka ija kokkale godhee ilaalaa guyyaa waggaa dhibbaa odoon baradhe ani isa kana daantelii kana dha'uun baru jedhee tanan itti dubbadda jedhee hundi keenya garaadha keessatti hin barree salphaadha akkaatuma kirooshiitti qabattu yoo barte dha'uun isaas dhibuu naan jedhan turan. Kirooshii qabuun maal nama dhibaree dheetan qabeeta mokkorayyuu ture qabeeta sobee akkana godhayyuu ture. Innaa baay'ee ulfaata natti fakkaate amma garuu salphaadha. Nama hin beeknetti immoo baay'ee ulfaata fakkaata ofitti farannaa jechuudha amma hin beeknitti. Innaa maalan jedhee lakka mootummaas kan ta'u kun kennaa waaqaa miti barateetuma innis dachee matan irratti barateeti kan jedhu tokko sammuu koo keessa dhufee wanti hin danda'amne hin jiru kan jedhu tokko sammuu koo keessa dhufee akkasumarree eenyumtuu garaa haadha keessatti hin baru kan jedhu tokko aamilee kan naa ta'u wanta baay'ee fudhadhee wanta natti ulfaata jedhee natti ulfaata kana gochuun jedhe tokko bakka akka sababa naa ta'e hin baree jechuudha isa kanarratti dhugaa rabbitan dhuguma isin hin jedha kirooshii kana garatti qabatan hin beeku ija kokkatti fixatti godhee ilaalaa innaa tunirree waan nama xiqqoodha waan salphaadha wanta guddaas godhuu ni dandeenya jennee kutannee ka'uudha waan nani egaa na jajjabeessa isin hin jedha wanti nanarra dhufeef na jajjabeessaa yuutuubii kiyya sheer naaf godha maatii naaf ta'a waaqayyo eeyyamee yoo fedhe gaafan gara biyyaa galee sirnaan akkan irratti hojjedhuuf akkana jajjabeessitanis sin gaafadha. Viidiyoo kana bira hin darbinaa daraa keessanii isin jedha obboloota kooyi ajachiifachuurree ni dandeessu isin jedhee jira garuma eessatti nan ajajinaa isin jedha Ameerikaa abjuudhaan irree deemuun dadhabe kanaafuu garuma Ameerikaatti nan waamina malee biyya kamiyyuu taanaan isiniif fida. Innaa baay'ee tokko das nama jedha daantelii dhaabiirree diizaayinerii baay'eedhaan hojjechuu nan danda'a jechuudha. Dura garuu diizaayinerii yookiin immoo bifuma tokko nan hojjechuu danda'a ture duraa jechuudha. Amma garuu faashinii barbaadeen hojjechuu nan danda'a. Nama wayitummaan laan jedhe sirriitti dhufti daantelii kana faashinii garaagaraa achumaan utumaan anuma daabboo yookiin immoo anuma shiinii dhaaddee akkamitti kana fa'aa dhuftu akkamitti kana fa'aa irratti xaxxan jedhaan ture. Kirooshii qabachuu yoo dandeesse dha'uun isaas hin dhibu faashinii uumuun isaas hin dhibu salphaadhaanaan jette. Isa faashinii uumuu miti otuman baradhe akkuma itti keessaa ol ba'uu sanuun jedhaan ture dhugaa rabbi. Innaa hunduu salphaadhaa daantelii dhaabii jechuudha kan masoobii dhaabii kan dhaabbitaa dhaadheen ture ilmoo isaa wajjiniin meeqa sila lama guddaa dheeraa jechuudha dhugaa rabbi kirrii meeqa fixate seetan kirrii 5 fixate jechuudha kirrii Itoophiyaa isaa xixiqqoodha garuu kirriin Itoophiyaa inni kun immoo kirrii isaa baay'ee mirxiidha dhugaa rabbi akkuma argitanii sooftidhas jabaatadhas kirrii isaanii jechuudha kunoo isa kana jechuudha kirrii isaanii shiroo malkiidha shiroo malkii kirriin isaa baay'ee mirxiidha dhugaa rabbi an keenya bariin ciccittiyyuu kirriin biyya keenya hin ciccittiyyuu jechuudha gizee masoobiidha waan gizee baay'ee na jala ciccitee na rakkisee jechuudha kun hin citoo doon na fiitan gootanii kafanarree dha'uu ni dandeessu kunoo kafana akkanaa kana akkuma argitan kunirree hojii harkaati jechuudha. Innaa isa kana mataa isaa asirraan ga'een jira an masoobiiti jechuudha masoobii biddeen dhaadheen galaafanii kashiinii fi kan masoobii dhaabii masoobii dhaabii qaba abbaa gadaatiin kanan hojjetadheen qaba. Akkasuma abbaa gadaatiin kirrii adii diimaa gurraacha irraan kan hojjetame abbaa gadaa isa dhaadheen qabaan masoobii dhaabbitii nan qabaan masoobii dhaabii masoobii manatti godhadheen jiraani nama biraatiif isaanuma akkasii godheetaan gurguree jechuudha. Maaliif bifa biraa hojjechuu hin danda'u waan ta'eef isuman hojjedhe jechuudha. Namoonni biroo kiyya san laalanii nu hojjettu malee naan jedhanii jechuudha. Nu hojjettu malee jedhanii hojjedheef hin ture jechuudha. Birrii 1,200 hojjedhe gisee sanii amma immoo waddadeedhani kirriinis waddade waan ta'eef kirriin tun dhugaa rabbii kirriin tun diinaara lamaan bitame kirriin kun diinaarri lama gara birrii 100 meeqati naante guddiidha bar kirooshii amma mataa isaanii ga'u kana ruuzii nyaachisan ta'e hin beekan kirooshiin kun yaa'u
araattiin danda'ee dha'uu kootiif biqaatiin qaba. Kirooshiin kun baay'ee furdaadha. Daanteliidha hin ta'u. Kafana akkanaa kanaaf ta'a. Innaa ani garuu danda'ee yaa ittiin hojjedheen jira. Suutu medheen gochaa jira jechuudha. Fixnatiidhaan odoo hin taane. Innaa ruuzii nyaachisu natti fakkaatee dhaaluma inni itti godhu gaa rabbi akkuma isaanii boorkoo kana naa fidanii ollaan irra hin xalabadhee. Innaa kirriin isaa baay'ee mirxiidha dhugaa rabbi. Kan keenya akkanatti ilaalu. Gizee bitanii akkanatti ilaalu birrii 25 turte. Akkanatti qabaa kee hanguuttu kun nuumta manaa kun gizee sanii birrii 25 nan bitee hojjedheeni birrii 500 finne jechuudha. Birrii 300 fi 25 nan bitee masoobii dhaabbitaa dha'usan. Ani ilmoo hin jira kan irboo jechuudha. Masoobii dhaabbitarra irboon hin godhame miti yeroon ani isaa wajjiniin birrii 300 fi 25 qofa fixatee ani garuu kana itti gurguradhe 1200 jechuudha. Maaliifi dha'uusaa irra taa'umsaa baay'ee ulfaata waan ta'eef haala saniidhaan gurguradhe gizeen biyya jireessanii jedha. Mee laalaa gatii mitiiree gatiin qabattuume dhugaa rabbii hojii harkaa baradhaayi. Viidiyoo kana like, share, subscribe gochuun dagatinaa isin jira uummata jaalala uummata fiqirii. Please laalaa ishee.